Kun hordoftoota kiyyaas ga'een jira. Mataa koo akkuman hojjetaa jirutti jira isiniin jedha. Xiqqootu naafaa jechuudha. Kana warri fayyadamtan sa'aatii keessan qusachuudhaaf illee baay'ee isin gargaaraa soofasteedha jechuudha. Sa'aatii baay'ee fudhatu. Baay'ee illee akka isa tuksiin godhu jechuudha. Paasteraa jedhu miti akkasumatti fakkaata. Inni xiqqoo ishee nama tokko xiqqoo ishee ulfaataadha. Namni nama gargaaru barbaada jechuudha. Hin godhama garuu yeroo fudhata. Inni kun immoo faasteedha. Nariifata jechuudha. Nanumaan dadhabsiisu ofii mataa ofiitii utuu namni nama gargaaru yoo hojjetamu naan dadhabsiisu isiniin jedha. Yoo isinitti tolee anoolaa irraan fide kana ofii kootiyyuu dhaqee bitadhe. Waan hojjetu sanatti hin fakkaanne ture gatiin isaallee hirkaashe ture. Wallettiinas ture. Mataa kootti akkanatti hojjeta jechuudha. Haala kana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Of course dadhabaan oolee, hojiirran oolee, hiriyyeen koo na bira hin jirtu, kophaa kiyya hojjechuutti jira. Baay'ee tokko dadhabaa horii garuu free ofii kootii kennuu waan hin barbaade bakka of kunuunsuun qaba jechuudha. Yeroo koorraa aarsaa godhee of kunuunsuun qaba jechuudha. Akkasitti al tokko yeroo hunda godha tokko isaa mataa keessan jedhee isin gorsu. Ani yeroo hunda hin tokkosu. Mataan koos luucaadha. Namni caa bultii 4 yookaan bultii 3 akkasumatti lafa isa godha jechuudha malee amma waa tokkotti hin dinne gogaadhuma isaa akkasitti jira jechuudha. Isuma gogaa isaa akkuma miicetti shaampoo, kondishiinarii mana keessatti waan fayyadamu kanaan dura viidiyoo isiniin godheera maaksii bakka akkasumatti jechuudha. Utuu paasteraadha yookaan immoo osoo tokko suusanaan tokko mataan koo buqqeedhumaatu mul'ata isiniin jedha. Haphatee du'a. Garuu kun mataa kootiif gaariidha jechuudha. Akkuma argitanu. Filaadha kuni tuksii miti garuu mataa kootiif akkuma tuksiiti jechuudha. Sila jalqaba kaasee isinitti agarsiiseera. Akkasitti garuu baatiillee itti agarsiisuudhaaf jedhee kuna haala kanaan jechuudha. Xumureen jiraatti fakkaata. Ofii kootii daqiiqaa amma taane keessa jechuudha. Akkasitti firiidamii ofii kennaa of kunuunsaa yoo dhukkubbiillee qabaatan jechuun yeroo namni yeroo hojjetaa waliin dadhabameeti misaajii of godhaa ofii susukkuma ankoo hamma jismii hundi bakka yeroon kilaasii koo galee na dhukkuba yeroon hojjedhu sanatti beekamu jechuudha. Yeroo kilaasii koo galee dhidhiqadhee shaaworii seenee jiramti rooshinii waan akkasiitiin yookaan vaasiliiniidhaan misaajii iddoo na dhukkubu miila koollee waan akkasii misaajii godhee yeroon bakka jiramti yeroon qulqulluu of godhee ka'e ganaan haaraa jechuudha dhugaa. Akkasitti firiidamii ofii kennaa madaamii dhuma qofa hojjete ofii keenya maaltu nu argaa yookaan immoo kan isaanii hojjedhe kan koo maaltu na gaafata waan akkasii jechuudha. Firiidamii ofii kennuun barbaachisaadha jechuudha. Kunuun hamma paasteraa sana yookaan immoo isa mataa tokko sana yoo tokkofame dhaqee huddurra gaamataan koo kuni garuu immoo bakka
maal jedhin isinitti hammatti hin xiqqoo jechuudha baay'ee kan jedhamurra xiqqoo taate jechuudha garuu amma batalay baasii yoonitti dibe deemteetti isin jedha amma sababii gogaa ta'eef xiqqooshi koff jedheera baay'ee suwaan mututti jedheen tokkofamne filaa kanaan waan ta'eef jiramiti bicuusi xiqqoo koff jedhee jira jechuudha garuu normaalii paastaadhaan tokkofamee xiqqoo qibaatii dibamee yoo jedhe hin deemti jechuudha waan inni qayaa waan inni fayyadamu kana Itoophiyaadhaan fidee garuu fayyadamne amma kanatti snail kanaan fayyadamtanii beektan ni beektuun garuu baay'ee fayyadamu xiqqoodhumashii xiqqooshii irruma irra isaatti jechuudha isiduma kana argate bakka indoo jechuudha mataan ko habbate jechuudha isheduma kana amma xiqqoo tokko xabbinatti godhamale tigochuu hin jedhamtu jechuudha na akkasitti freedom ofii kenna isin jedhamtu sotakiya madam saloni dhaqxee achitti qeensasi jettamoo misaajii of gootee maddee ofii sukkumsiftee duudoo ofii sukkumsiftee waan hundaa achitti fixattee dhufte isin immoo manatti fixadhaa keessa tole saloni akka keetiyoon naquun dandeenyes manatti tolfadha andandaa jedhaan isin jedhamtu kiyya kuno ammoo waan amma itti dibetti lawxii isaa yookaan jijjiirama isaa argitaniitu xiqqishuu tokko itti dibee garuu dubbatuutti jechuutti jirtu jechuudha akkuma argitan guddi rifeensa kootii hordoftootaki haphinaas garuu uumaa waaqayyoo naaf kenne kana wal ciraa baasee deemu sanar ciraan sana hin jaalladhulleeti ofii kootii fi mataa koo mursiisee murrammoo firra fuulduraatti maal yaada seetan beebii ta'uu baay'een jaalladha mursiisee raal tokko isaasi murum al tokko mursiiseen ture maamuu mataan koo dheerateera mataa koo mureen ture baay'ee daawwe akka dhiiraatti jechuudha al tokko yeroo nama barbaroo wanti godhanu nama harkaabade nama rarra'ee mursiiseen ture pichori saalle gaaf tokko yaaduu sirriisa na beebii isa fuuldura sana baay'ee tokko jaalladha seensi muramtu jechuudha isa yoom bitee godhee akka ciraasa jedhamu sana mataa koo muruurra jechuudha bakka haala kanaan daanii ta'ee jiran isin jedha hordoftoota kiyya xumuramee jechuudha ngaa kanarra mituutti itti kun bakka kana isin jedha galgala kanaan borbarumsa jiraataa anas taa'e mataa koo tokko suutti hin jira sa'aatii nu qanuun beek
أنا كنت تتوقع تأجل لما تاخد جنجر تتوقع لا وانا نسيني كل أشوفه ما في كوتي تفاجئ دمي أنا مالي كزمان زميلي يو كان هالكرت وش تامنا جون نسو waan tokko erga hojjetanii booda iddoo jedhan sanatti osoo hin taane iddoo biraatti fayyadamanii warra agarsiisan just view argachuu bichaadhaaf jechuudha. Garuu mataa kootti noormaali kan hin mataadhaaf jedhe mataatti kan hin ilkaaniif jedhe ilkaanitti al tokko bichaa gadhiisiin ture utuun ilkaaniif hojjedhe utuun ilkaanitti hin dibatin innis sababii haala akkaataan mijachuu dideef mana namaa yoo ta'e viidiyoo maruu illee rakkisaadhaan beekte hordoftoota kiyya. No haala kanaan hordoftoota kiyya haala kanaan xumuree jira jechuudha. Lafta halkanees ni jedha hordoftoota kiyya. Akkasitti xumuree jira. Mataa koo xumurameera. Nagaatti naaf bulaan sinin jedha sinin jaalladha kan isin gaafadhu laayikii sheerii akkasiin naaf gootan viidiyoo koo amma dhumaatti akkasiin naaf daawwattan sinin jedha nagaa fayyaa naaf ta'a warra bulaan sinin jedha deebanaa sinin jedha kun ummataan koo tokkofamee akkasitti tokkofamee keeyyan sinin jedha hordoftoota kiyya bakka nazanaafataa jechuutti jiraadha iddoo bultuma kootiin jira waan ta'eedhaaf namni nagaafatu jiru jechuudha. Hordoftoota kiyya nageettiin sinin jedha laayikii keessan nan argame sheerii gochuu keessan viidiyoo kun ilaaluu keessan ilaalan sinin jedha. Naa sinis akka kawwatii kana yoo dadhabdan iyyuu firiidamii ofii kenna waan qabdu anammoo ganaa kiraayimiin dibadhaa relaxii nan godhaa. Isnin jedha hordoftoota kiyya iddoo isin dhudhukkubu sababii hojjetaa ooltaniif yeroo hojii xumurtan iddoo isin itti beekamu yeroo teenya nutti beekama yeroo kilaasii galle yeroo ciifnu nutti beekamu waan ta'eef iddoo isin dhudhukkubu misaajii ofii godhaa isnin jedha hordoftoota kiyya. Malee akkuma kilaasii galtanii dadhabeera qaan kan koo maaltu na dhibee jennee of dagachuu hin qabnu isnin jedha hordoftoota kiyya. Hojjetaan oolee jechuudha. Inda'uun kan nama lamaan hojjetaa ture saraatinyaa nama lamaan hojjenna turre kophaa kun hojjetaa ture jechuudha. Akkasitti isnin jedha hordoftoota kiyya firiidamii ofii kennuu isin barbaachisaa jechuudha hordoftoota kiyya. Isin caala beekemmoo osoo hin taane nama beekumsa kootii dubbachuu yookaan waan itti fakkaate dubbachuutti jira jedha hordoftoota kiyya. Nageettii nagaa fayyaa naaf taasisan jedha kabaja. Ciao.